Shama harkafuune kabajamtoota fi hordoftoota TV Gola Seenaa hundi keessanuu bakka jiraatan bakka jiraanne arraan tana maal qabatanii dhuftan jechuun keessan hin oolu. Arraan tana wanni nuti qabannee dhufne keessummaa addaa keessummaa qabsaa'ota Oromootii fi wareegamtoota Oromoodhaan ifatti as baasee nuuf haasa'u arraan tana qabannee dhufne. Keessummaan kun eenyu jechuun keessa hin oolu. Keessummaan kun Abdii Muhammad Daawud jedhama yookiin kan ammoo akkasumatti maqaan qabsoo isaatis Gumobaas Lammiidha jedhama. Arraan tana wanni nuti irraa haasa'uu deemnu seenaa jaarraa 15ffaadha. Akkasii viidiyoo kana hanga dhumaatti akka nu hordoftan abdiin qaba. Anaa dhufu si jaa Abdi. Bagana gaan tani. Okay, arraan tana jaarraa seenaa jaarraa 15ffaarraa haasa'uu deemna. Irra guddaa seenaan kun kan eenyu jechuun keenya noolu Ahmad Ibrahim Aliiti. Ahmad Ibrahim Ali namni hedduun wanni jiru kunis Ahmad Guree jaa keessattuu Somaaleen fa'aa kunis Ahmad Giraanyi jaa seenaa Ahmad Giraanyi kana Oromoon babal'iftee yookaan kan ammoo uummanni Oromoo keessattuu dhaloonni qubeedhaa dhaloonni new generation kun ammaan tanan beeku Somaaleen keessattuu goota keenya jechuu keessa Somaaliyaa keessatti siidaa isaa dhaabdee fi jirti. Inni kun dhugumaan Somaaliidha moo dhugumaan Affarii moo yookaan kan ammoo dhugumaan Guraageedha moo Oromoodha. Oromoonis keenyatti gaamee seenaa kanarraa akka itti Oromoo ta'eef bakka inni itti dhalateef kana yoo nu ibsuu dandeesse kabajamaan si yaafeera. Gaariidha bakka na gaafatti. Seenaan Oromoo dheertu san duraas ni jiran. Amma kan irraa dubbannu Ahmad Ibrahim irraa dubbannaa jechuudha. Ahmad Ibrahim nama seenaa guddoo qaba. Akka gaanfa Afrikaatti nama mirga biyya isaa kabachiisuudhaan beekamaa ta'e jechuudha. Kanaafuu dhugaadhaa akkuma ati jette Oromoon waan kana irraa dubbatu isa dhiisii keessaa asiitu namni bal'inaan dubbatu hin jiru. Waan kana Oromoon خبيخو في خمبين اللي هو تهسلا خبيخو خمبين بيكسون بالبايسادا قالوا سينا تنا هدون دفنة نمر خيران بتوم برا راسو كير قوتا لا يمتين إني أحمد إبراهيم إني أورمو هاتني سورمو أبان أورمو هدانم تكتلين نبض هاي أورمو غيسام بوني Tanaafuu seenaa isaa kana nagaafachuun kun hedduudha dhalootaafis gaariidha. Seenaa gootaa dubbachuun seenaa goota dabree dubbachuun gootonni dabree hafuura goota amma jiruuti. Tanaafis seenaa tana barbaachisatti wanni ilmi namaa silaa isa barbaachisu seenaa isaati jechuudha. Okay jidduutti Oromoo leette akka Oromoo ta'e nuuf mirkaneessitee jirta. Mee bakka inni itti dhalatee fi bakka inni itti guddate yookaan kan ammoo akkamitti biyya isaa kana tiisuudhaaf qabsaa'ee yookaan kan ammoo diina biyya isaa shororkeessuudhaaf deemu dura dhaabbatee wareegame Ahmad Ibrahim kun eessatti dhalatee jette beekta? Ahmad Ibrahim Oromiyaa gama bahaa Harargeetti dhalate. Harargee aanaa Haroomayaa hubata dhalate. Hubata dhalate. Hubata dhalate. Barri dhaloota isaa bara 1506tti dhalate. Abbaasaa Ibrahim Ali Attaan Abdii Horoo Amuumaati. Ahmad Ibrahim Ali Attaan Horoo Amuumaati. Ayyee. Haatisaa Aashaa Adiyyanii. Aashaa Adiyyanii. Ayyee. Haatisaa. Obboleeyyan dhalaatis lama qaba. Obboleeyyan dhiiraatis akkasuma qaba. Tokko Muhammad Ibrahim jedhama. Sanis loluma keessatti wareegame dhaloonni isaa hubata. Okay, inni kun gaafa dura qabsoo kanatti kun kan ammoo diina isa biyya isaa shororkeessuudhaaf deemu kana akkamitti guddatee namichuun leenjii fudhateeti moo akkamitti hara qabsoo kana seename? Gaariidha. Inni dhalootumaanuu waan ajaa'ibsitti ta'u egaa guddate booda Oromoon sirna qabdi, sirna gadaa qabdi. Sirna kana keessatti namni gahee waan raawwatu qaba. Yeroo gartee xiqqeenya isaarraa egaa jabaate booda inni loon tiisa. Nama loon tiisu loon tiisaa barata. Amantii
islaama barata loon kana isuma tiise isuma agartee xiqqaatu hubatarraa erer bakka jaamtu tiisa loon erer kana yeroo san keessatti seenuu danda'an ni sodaatan lafa bineensaa lafa leencaatii hubaabaa jiran maas inni ichi dhaqeetichi tiisa diinummaa isaarraa duba gaaf tokko waan ajaa'iba si ta'u osoo loon kana tiisu jiruuti leenci itti dhufe leenci hoggaa itti dhufee loon kana qabe leenca dhagumaan takkitti dheetti dhagaadhaan beejjeese jechuudha. Leencuma guddaa kana. Leencuma guddaa kana. San boodaas hubaabaatti dhufe hubaabaan karaa sanii ammallee zabana amma boodaa kana malee gaafuma nuti beeynu kawaan akka jabbii tana liqimsu jira amma erer kana. Arba qabe faa jaanii karaa san namni nuuni sodaatan dhabu. Hubaabaa manguddoon hoggaa himtu hubaabaa san hundumaa 40 jaallee isaa. Hoggaa amma loon keessa dhufe saniis ulumaan tumee ajjeese. Hubaabuun san. Aboo lafa tana bileensaa jira loon namni biraatuun fidatu fitiin hoggaa jedhanii woomata akka sodaatu uumamaan jeeni. Osoo gaa akkasitti jiruun beeki jabaate gaa namni kun sirna kana keessatti namni hoggaa agartee amma dabballee irraa ol wayyaa farda barata. Leenjii fardaa kana shaakala fardaa barnootaa jalqabee jechuudha. Yeroo san keessatti bulchiinsi abbaa gadaa yeroo san jiru amiir abuun jedhanii aboo kan jedhanii harra bulchu gaafa san. Amma gaa farda kana imalmaanaa ariyaasi biyya teenyatti dura amma ilaa hanga gaara mul'ataatiin kanatti amma sirna qabnu keessatti leenjii fardaatiin beekamtoota jechuudha. Nama ittiin jabaati farda ari'uudhaanis jalaan garagaluunis wanna walii darban hiddii tan akkasiin lafaa gaggodhatee fuudhee farda irratti jechuudha jalaan. Nama sanii Hararraa ilaa hanga Zeeyilaatti. Zeeyilaa jechuun amma biyya ammaan tana Booramaa jedhanii kana jechuudha. Kan alaa isiin isni dhaqanii. Ni dhaqanii jechuunis. Garuu inni isiin lafa baharaati. Amma Oromoon durgaas amma laalsee aftalfaa jedhanii Zeeyilaa jedhanii kan kaan namni keenya yoggaa mirrigu namni keenya yoggaa waa dhabe dhabee dhiisu wayii kaaya mirrigaa waa kaaya akkam jedhan Zeeyilee karaan bade aftal karaa namaate intala harmi jige abbaan garaa namaate jedhan gaafa gabroonfataan lafa tana walitti jige durmi ilaali gaman dhufanii waa bitatan meeshaa bitachuu turan jechuudha. Ilaa hanga achitti deema abbaan gadaa yeroo sanii dijaalate ammas nama qara inni nama hayyuudhaasi gootaasi jaalate fidheeyse hanga mari'achuun itti jechuudha. Akkasitti yeroo dheeraa akkasitti yoggaa ammaan tana waliin turan waan kana keessatti nama qixa isaa hin jiru yeroo san keessa waraana jiru sun keessatti namni qixa isaa hin jiru jechuudha. Gootummaa qaba jechuudha. Gootummaa qaba jechuudha. Amma gaa osoo akkasitti ammaan tana yeroo san keessatti Affaaris nama jabduudha. Nama humna qabu. Nama weeraruu danda'u Affaaronni sirna qaban isaanis akkuma keenyaatti akkuma nuti abbaa gadaa jennu kanatti sultaana jedhanii qabu. Sultaana jedhanii akkuma Somaaleetti fayyadamanii sultaana jedhanii akkasitti sultaan kun abbaan gadaa isaanii kun keenya kana weerare. Akkasitti Abubakar jedhanii maqaa isaa. Abubakar kun waraana hedduu qaba. Waraana kana weerare waraana keenya ka Oromoo kana weerare cabse. Yeroo cabsu abbaa gadaa ni jeese jechuudha. Amiira yeroo sanii abbaa gadaa san ni jechisan. Amiirri kun afaan Arabaati ture? Amiirri afaan Arabaati abbaa gadaa jennaan. Abbaa gadaa jennaan. Okay, san booda karaa qabsootti seenee jechuun. Amma waggaa isa ajjeesan innis xiqqaa waan tureef yeroo san. Amiirrinis waan isa jaalatuuf waan goota tureef jecha inni waraanuma amiiraa kana keessa ture. Waraanuma keessa ture inni suma waraana keessa jiru mari'ataanii nama ija nama qaadhimame isa nama jabaadhee jechuudha yeroo san keessatti. Akkasitti maan tana egaa kun amma bakka tana qabatti waraana abbaa gadaattis ni jeese Abubakar kun. Akkasitti amma Ahmed Ibrahim waraana hanga nama 200 fudhatee isa gale gosaa keessatti deebi'ee jechuudha. Hubata galee amma Hararraa deeme. Biyya inni itti dhalate san deebi'ee. Dhaloota isaa deebi'ee. Gosaa keessatti
akkasitti gaama ulii hin teenyes waraana gurmeessu eegale. Ammas gama kaaniin abuunni walitti warra adeeratti oolaaf addaan fagoon warra bitaachaa jiranii. Gosti isaatu jechuudha. Laa warra. Warri isaanii sun. Warri isaa warra bitaachaa jiranii. Bara Ahmad Giraany amma dhugaa jedhan bara harka isaa bitaachaa. Warra isaa warra bitaachaati. Warra isaatu warra bitaachaati malee harki isaa immoo bitaachaa hin lolu jechuudha. Okay. Namni irra guddaan akka jiru keessattuu sirni naftanyaa sirna bitaa Itoophiyaa keessattuu uummata Oromoo gabroomsee harma irraa muree harka irraa muree kaanis calii calanqootti lafee keenya tuule Ahmad Giraany kun amma bitaachaa yookiin kan nama Itoophiyaa cabsuu deemu yookiin kan ammoo dura dhaabbannaa Itoophiyaa kanaa qabaa jira. Maaliif amantiin lolaa jiran jiraan kunis Somaaliyaa irraa dhufeeti amantii waa lolu jecha Itoophiyaa tana amantiidhaan bulchuu fedhaa jiran dubbitan irraa meeqa akkamitti? Wanni kun kijiba yeroo hunda manni naftanyaa Habashaan kun waa waal ta'eeffattu qabdi waan jala dahatti. Oromoo addaan dha'uudhaaf maqaa kanatti dahatti malee amantii isaan amantii qaban san keessatti amantumaa'u amantuma san keessatti mi amantiin waan nama saama nama ajjeesa nama qalaa nama gurguraa jettu hin jirtu ni waan ta'eef namatti waan Oromoon cabsan Oromootti qooduudhaan nama Islaamaa maqaa Islaamaatiin dha'uudhaan nama kiristaanaa shoorokee ati waan adda addaa hatti baasan jechuudha malee waan gartee amantii irratti rarra'ee kiristaana balleessaa wanni jaalsan hijiba akkasuma biyya isaanii dhaqee weeran biyya teenya dhufan biyya teenya dhufan Itoophiyaan sinyaan hin jirtu gaafa san hin jirtu biyya teenya kan dhufan jechuudha waggaa dhufan biyya teenya dhufan ni weeraran ni gatan ni qaqqalan ilaa hanga shawaan dhufe amma limna dingil jaaniin hoogganaa yeroo sanii kan naftanyoota raas limna dingil jaaniin limna dingil kun hin hambifne jechuudha waan dawwaroo tana shawaa ati walloo ati naannoo keenya kana Oromiyaa tana hin hambifne ni kiristaana isa amantii waaqeffataa qabdi Oromoo amantii ittiin dhiisu miila irraa jira dhalaa bareetti fudhatanii goondanii galfata ijoollee adan kana fidanii gurguran adan gaafas adanii nama gurguran jallaamni adan jira gaafas nama kana daldala garbaa jechuudha gurguranii meeshaa bitatan gaafas nama keenya kan akkas godhan isaaman horii kibira humnaa ol gabbarsiise akkasitti maasa gaawusoo waan kana keessa jirru bintu jabaattee hoggaa amma hanga shawaadhaa dhufan dubbii tana Ahmad Ibrahimitti dhufanii himan hidhagee amma hoggaa dhagee maal godhe gamanaanis abbaan gadaa du'ee lafti weeraramtee jirti miti amma yeroo san keessatti inni kanaan loluun feene ummata harka kanaan loluun feene jechuudha. Inni wanni irratti jeefate haa miila namarraa jiree. Kan miila namarraa jiree obboleeyyiin isaa gabroomsee amantii biraa fuusise kana. Nama gurguratan. Tarkaan bira fudhachuu deemu. Bareedduu hunda ni gurguratan ijoollee ni gurguratan qaqaalee isaanii didee miila irraa jijjiiran. Akkasitti gaammaan tana waan kana wanni kunis dhagahee amma akkasitti maal godhe hoogganoota yeroo san wajjin jiruutu jira isaa wajjin jajjabii isaa jechuudha. Amma hargaaya dhiibanfaa jedhanii dalee jedhanii korneel dalees ni jedhanii wasiir dalees ni jedhanii isaa. Akka Somaaliitti amanii dalee jechuun barra maqaa keenya amma harmaa kana ganda dalee jedhanii inni kun nama tokko goota nama jaba sabbar jedhanii ammas kaan hoogganoonni hedduu dhagaa yoo rabbi jedhee fuulduraafis takkaan lafa kaa'u teenya isaa sirriitti tarkaanfii fudhatanii akkasitti maal godhe biyya teenya irraa naga bahaa jedhee waraqaatti erge akkasitti deebisaan gooneef akkasitti weerara irra banee jechuudha. Abbaa gadaa amma inni imaam jedhama Ahmad Ibrahim kun imaam Ahmad jedhanii imaam kun waa malee kan namneef waan ajaa'ibaa sitti amiira amma amiira jedha abbaa gadaa jenna inni imaama jedhanii imaama waan jedhaniif yeroo san keessatti isaa fi haa dhufe kana iddoo
mu'jizaa takkaa rabbii fiti. Maal godhe ani si loluu hin fedhu nutiin kun obbolee jennii nagaan badii kana dhiisii bahe kunni dide jechuudha. Amma hoggaa didu yeroo san namni dubbee aboogaa bineensi gubbaas gaddeemu jira. Isin asitti bineensi as dhufuu sichi isin hanqabu. Isin wal dhiisaa jedhanii dubbaatee manguddoon onna goote yeroo san keessatti innis waan guddoo qabuuf Abubakar kun maaltu dhufe kanniisaatu gaararraa keeran gaaraa kanarraa kanniisni ta'eeti yan samii kana kana duumeyseeyse dhufee hoggaa qixa Ahmad Ibrahim kanarra dhufe rabbiin jannata naa galaniisu waliin kurfaa'ee mataa isaarra qubatee jira. Amma ajaa'ibatti taate nam tokko hin ciniinne jaan kanniisni sana. Nama hin ciniinne akkasitti gaatunuu mu'jizaa kophaati ati dhaabbadhu jedhanii akkasitti dhaabbachuuti deemu. Dhaabbachuu dinnaan waraanni duraanuu jiraani lola rabbanee waraana isaa deebisaa soolii lukkee irraa kaaseeti isachi mataa irraa muree nama bakka buusee Umardiin nama jedhanii bakka buusee hote. Amma fakkeenyaaf yeroo san keessatti yeroo hunda hoomaa taamaa beeku maqaa amantii Amaareenis gaafas maqaa amantiitiin deema. Amma hogganoonni Amaarotaa akka gaafa san kifla Goorgis fa'aa jedhanii jira. Walda Gabree Maarree kana fa'aa jedhanii kifla Goorgis jedhanii jira. Yeroo sanii ammas Takla Hayimaanoot jedhanii jira. Maqaa amantii qaban. Maqaa amantii isaanii qaban. Innis sababa amantii saniitiin dura dhaqan innis maal amma Umardiin jaan Khayraddiin Dawadiin kun hundi hogganoota. Amma fakkeenya wanni ajaa'ibasitti ta'u Awumar jechuudha geesse. Awumar. Hin dhageenyamu. Bar biyya teenyatti waan kana wanna qabrii gootota keenyaa kana wanna irra jaarri qubbii. Qubbii irra jaarri. Amma namni keenya akka gartee ammaan tanaaf ayyaana goototaa jedhanii amma irraa kabajanii akkasanitti dhaqanii kabajuu turan. Amma namni warri gartee seenaa teenya balleessu barra bakka hunda keessanuma jira. Oromoon qabrii gabbarti. Akkamitti qabrii dheeytan jaanii lolan. Oromoon qabrii hin gabbartu. Oromoon rabbii gabbarti. Durumarraa gaafa Araboonni rabbii 360 qoratee gabbaru rabbii guddaa rabbii xiqqaa rabbii idduu jee gabbaru isin waaqa gabbarti. Oromoon qabrii hin gabbartu. Oromoon qabrii isin kadhattu. Kaduu kadhachuu dhiise kajiruun kadhattu Oromoon rabbii kadhatti malee. Kun waan itti waan kana balleessan nama seenaa qabu qabroonni sun hundi Awumar jedhan Awungus jedhan. Amma Awungus kun dhimma haajaa alaa akka ture meeshaa bitu Awungus nooleedhaa meeshaa bitu ture gaafas gootota. Maqaa kanaanii maqaa baafatan akkuma yeroo ammaa dabbisummaa Oromoo keessa gootomsaa, raggaasaa, goomsa jedhan kana maqaa sanii jechuudha maqaan kun gaafas. Maqaa qabsaa'ota yeroo sana. Maqaa qabsoota jechuudha. Akkasitti gaa yeroo san eega gartee Umardiin bakka buuse itti biyya. Rakkata qabaata hunda wal qixa godha. Amma garuu biyya teenya Amaarri dhufee jira warri nama gurguru warri ija namaa dhugu. Kana amma bakka itti teenya jirtu ani ni deema.